Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota seenaa YouTube fayyaa keessanii nagaa fi jaalalli waaqayyoo isiniif haa ta'u. Obboloota koo biyya keessas biyya alas jirtan warroonni ana hordoftan hundi keessaniyyuu nagaa fi jaalalli waaqayyoo irra deebiidhaan bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Obboloota koo har'a gadda cimaadha. Gadda waa'ee mucayyoo keenya obboleetti keenya biyya ormaatti galtee maatii ishee biratti ji'oota hedduudhaaf haa ta'uti ji'oota xiqqaatu ji'oota 4 ji'oota 5 hol kan ishee wal'aannamtee biyya ormaa keessa baay'ee hojjettee achi immoo biyya ormaatti jabaatee gara biyya isheetti galtee hin beektu biyya waa'ee biyya keenya wal'aansa biyya keenya wal'aanna ishee wal'aannamtee otoo jirtu wal'aansa sana hin taane fi waaqayyoon guyyaan ishee kanuma jedhee gara rabbii deemte. Waaqayyoon bakka boqonnaa gaarii isheedhaaf haa kennu. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waaqaan nan argu baay'ee tokko rifadhe na maaltu jira waan hundinuu ammasuma obboloota koo wanti hundinuu ammasuma jireenyi biyya lafaa kun ammasuma jechuudha. Bakka jireenyi biyya lafaa olis kaadhu gadis kaadhu achis kaadhu asis kaadhu biyyas ta'ii aysas ta'ii ammasuma bakka kan siif eeyyame ammasuma jechuudha. Na obboleetti keenya lubbuu kee waaqayyoon hamaaru gadda baay'ee tokko nama gaddisiisu kichuu baay'ee dhabaa jirra. Obboloota baay'ee obboloota shamarranii obboloota baay'ee dhabaa jirra. Inna baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waaqayyoo baay'ee tokko nama laphee namaa cabsa dhugaa kaannee hojjennee xaarree eenyudhaaf akka ta'e hin beeku dhugaa. Obboleettiin kun amma dura biyya Beerut turtee asii biyya Imaaraatii dhuftee achi bakka dhukkubni isheetti cimnaan gara biyyaa deebitee ji'oota muraasan booda lubbuun ishee boqonnaa ishee dhageenya boqochuu ishee dhageenya jechuudha. Inna baay'ee tokko nama rifachiisa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee tokko nama rifachiisa. Kanaaf obboloota koo waaqayyoon bakka jirtanitti isin haa eegu fayyaa nagaa isiniif haa kennu. Fayyaa qabaachuun wanta hunda dursa. Hojjennee nama ta'uudhaaf fayyaa qabaachuun barbaachisaadha. Fayyaa keenya rabbiin nu dhoowwatiin hunda keessaniyyuu bakka jirtanitti na gaddi obboleetti keenya gaddi obboleessa keetii gadda keetii baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waaqa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa obbolaa kichuu ji'oota darban kan obboloota kichuu meeqa biraa dhabaa jirra. Waaqayyoo waan godheef isatu beeka. Kan dhukkubsatee gara rabbii deeme dhukkubsatee deeme jennee jala murree harka namaatti kan darban du'aatiin isaanii maal akka ta'e maalidhaan akka du'an kan dhabaman meeqatu jiru obboloonni kichuu meeqadha. Kanaaf waaqayyoon kan godhe kan dhukkubsattee maatiin as garagalchee achi garagalchee fuula rabbii deemte waaqayyoon bakka boqonnaa haalaatu fi xaaruun keenya garuu ammasuma baay'ee tokko honnee namaa cabsa. Duuni obboloota keenya duuni shamarran qaqqaalii akkamii akka dhabaa jirru argaa jirtu waan ta'eef waaqayyoon kan dhukkubsatee fuula rabbii deeme maa gootee yaa rabbii hin jedhamu. Garuu immoo kan harka namaatiin darban kan maallaqni isaanii nyaatamee darban meeqatu jiru waan ta'eef obboloota koo kunoo ammasuma biyyi lafaa jechuun waa xiqqoodha waan taateef walirratti kaatanii walirratti duultanii walirratti waa baay'ee dubbattu. Inna waaqayyoon ifa manuufaa godhu fayyaa guutuu isiniin dhoowwatiin bakka jirtanitti keessatti obboloonni biyya ormaa keessa jirtan kan biyya ofiitti du'ee dhugaa waaqa dubbachuudhaaf duuni biyya ofiitti kibirii qabdi. Dooduu teenin awwaalamta boqonnaa argatta reenfi kee boqonnaa argata. Biyya ormaa keessatti darbuu jechuun du'a 2 du'a 3 du'uudha. Kanaaf waaqayyoon bakka jirrutti bakka jirtanitti isiniif bakka gaarii isiniif intiniyaa jedhu fayyaa gaarii isiniif haa kennu. Inna hojjettanirree hojii keessan haala tasgabbiidhaan hojjedhaa. Hojjisiistota keessan jalarree hin dhaabbatinaa. Inna isaan har'a nama boru bineensa waan ta'aniif adaraa keessan of eeggannoo cimaa godhaa. Of eeggannoo sirriitti of eeggannoo cimaa nu barbaachisa. Obbolaan biyya ormaa keessa jirtan obbolaan shamarran sirriitti of eeggannoo gwaadan namaa of eeggannoo barbaaddi. Harki namaa manni namaa of eeggannoo barbaaddi. Kanaafiyyuu of eeggannoo guddaa godhaadha. Ani kanumaan isiniin jedha gaddanatti dhagaami asumaan ibsachuun barbaade
gadda keenya obboleetti keenya boqonnaa gaarii fuula rabbii dura kan deemte boqonnaa gaarii siif laatu maal jenna waan bira bakka qulqulloota si adaabu anna obboloota koo kanumatti gadda cimaa laphee namaa cabsu obboloota qaqqaalii biraa dhabne inna waaqayyoon ingidii nutti haraaramu warroonni jirtan warroonni immoo mana namaa keessa jirtan of eeggannoo cimaa godhaa kanuma sinin jedha akka hada seenaan keessan jajjabeeffadha like subscribe gochuu hin dagatina nagaannaa tura oolman bakka gaarii hoolaa bulaa diibana dhugaa waan dubbadhu yuuna harkaa badee waan dubbadhu na harkaa bada maaliifi bakka gadda cimaadha gaddi obboloonni akkas kichuu kana yeroo dhaban gadda cimaa namatti dhaga'ama kana obboloota koo bakka jirtanitti of eeggannoo godhaa waada namaa keessa warri jirta sirriitti of eeggannoo godhaa hoolaa bulaa diibana I don't know how I can help. No problem, but I mean now she wants to see doctor if she's okay or not, or she's sick. حكيم بيت يسفلقشالش لاجزش يالش ነው እሱኮ yeah she want to see doctor yeah oh ስምሽን ምን ነው እኔ ለነግረልሽ ለኢትዮጵያውት ሁሉ ሰዎቹ ያገራለው ለነግረልሽ ምን ነው ስምሽን አንቺ ታውቂያለሽ ስምሽን ስንት አመትሽ ነው እዛ ሀገር